Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jirjiratti argamtan nagaan kun bakka jirtutti isin qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isin jechuun jaaladha. Egaa ka yeroo darbee waa'ee ani kireemii fuula kiyyaa gaafii gaafatamerraan ka'ee wantoota itti fayyadamu mana keessa hunda isaatuyyuu isin hojjedheen ture jechuudha. Ammas immoo wantan ofii kiyyaa fayyadamu rifeensa koo miicuudhaaf waanan fayyadamuun qabadheetu isinii dhufe jechuudha. Yeroo darbee bakka dhumetti kan akkanaa vitaaminii rifeensa kiyyaa fayyadamaatu jiru ka halluu adda addaatiin jiraachuu danda'a. Garuu kan vitaaminichi keessa isaa jiru hunduyyuu aynata tokko ta'uusaa wanta meeqaa wanta afur qabadheen dhufe isiniin jechuun jaaladha. Mataa kee miidhachuudha waanan ergan biyyatti galee fayyadamu. Yeroo baay'ee maal jedhu wantoota rifeensa keenya fayyadamu keessattuu kana jechuudha. Aynata isinitti tole fayyadamuu dandeessu garuu isin maal jedhu warroonni mataa jechuudha. Dubartii ulfaatiin ayyamamuu waan akkasiisan ni haasa'u. Garuu faarmaazii deemtee hoggaa gaafattu ka ogeessa fayyaadha. Faarmaaziin xalayaadha mana yaalatti gizee barreeffatteetu dhaqxu ka akkaataatti fayyadamtu kasitti caalatti warroota faarmaaziiti jechuudha. Warroota ogeeyyaa yookaan narsoota baratanii ba'anii achi keessatti qoricha gurguranidha jechuudha. Kan waan jiru sitti himee akkaataatti itti fayyadamtu sitti himu. Kanaafuyyuu isaanin gaafadhe jechuudha. Hoggaan bitu kanan bitee faarmaazitti jechuudha. Faarmaaziidhaa taa'ee jira waan ta'eefu warroonni mana rifeensaa akkasiin jechuu ni danda'u. Garuu homaa akka rakkoo hin qabne immoo warroonni narsii yookaan warri ogeeyyii ni dubbatu jechuudha. Ani tanan dura sodoon garaatti hin baatinis kana fayyadameera. Hoggaa isinitti mul'ate ta'e qarqara isaa jechuudha. Rifeensi kiyyaa baay'ee dheeraa miti. Kanaa ergan galee akka ani wantoota adda addaa fayyadamuu qabna. Keessattuu shaamboof kondiishinarii dhiisuu kiyyatu rifeensa kiyya argitaniirtu tanaan dura kan kun hundi gizeen miicee jedhe hookan hin kaka'aa hookan kaantaa baay'een rakkisa keessattuu fuuldurri kun jechuudha. Kana na tasmaamoo ulide guutummaan guututti shaamboo fi kondiishinariidha. Anamma mana kiyya shaamboon kondiishinariin hin jiru duruu saamunaa qofan hoggaan miicadhu ofii kiyya saananis kan fayyadamtu nuulachuu kan fayyadamtu duruudha. Haanna irratti illee liyyinati arge yeroo baay'ee isheen inda'um kondiishinariin barbaadde jechuudha. Kondiishinariin naabitti naan jetti ani immoo ofii kiyya irratti jijjiirama waanan argeef isheenis rifeensi ishee jijjiirama waa akka argatu waanan barbaadeef kanaadha jechuudha. Kanan fayyadamu kuni baay'ee faarmaazittis hin argattu garuu bakkuma ta'etti suuqii hundatti hin argamu. Suuqiiwwan gurguddaa tinni argama. Baay'inaan garuu faarmaazitti feetan guddaadhaan feetan xiqqaadhaan akkasiin barbaadetti argamuu danda'a. Fuula kiyyallee duraan laayivoodhaan ni qadda amma fuula kiyyas akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Fuula kiyyallee kanaanan fayyadamaa jira. Amma laayivoonillee baay'izawwee na tasmaamaa jechuudha. Kireemii galgala dibadheen bulee kanaan dura isin hojjedheen ture waa'ee viidiyoo isaarra deebi'uun barbaadu achiin booda ganama kanaan ni qadda akkanumatti hin deema jechuudha guyyaa. Hodhalas bohumaan fayyadamu amma yeroo kanatti jechuudha. Duraan akkam fayyadamu isinitti himeen jira. Viidiyoo isin hojjedheen ture. Amma immoo rifeensa kiyya qalamii aynata lamaadha jechuudha. Kanan bitee qalamii aynata lachuu rifeensa kiyya dibachuunidha. Egaa ofii kiyyaa fi miti kanan dibadhu. Yeroo baay'ee qalamii gizee dibatan odoo ofii dibachuu baatanii gaariidha. Namni odoo namaa dibee amma kan gizee ani biratti dhaadhuun jirti in dhufti. Hagasitti immoo ani viidiyoon isin hojjedha jedhee kanan jechuudha. Kara keessa kan dhufe baay'een ni jira akka feetanitti jechuudha. Hoggaa bahu kana fakkaataa bootan asii kun hoggaa isinitti mul'ate ta'e jechuudha. Baay'ee biraawunii ta'etu bahaa. Amma ana kiyya deemee qarqaratti deebi'ee jechuudha. Biraawuninnatan isaa ani immoo baay'ee narraa deeme fuula kiyyarraa. Baay'ee fuuldura kana biraawuniin narraan bareedu akkatti caafii kana jechuudha. Kanaaf immoo isa caafii kanaaf isa kanan bitee jechuudha. Akka inni keessatti gurraacha illee miti garuu baay'ee bareeda. Hoggaa bahu garuu irra tursiiste taanaan kana ba'a jechuudha. Bootaa kana hoggaa isinitti mul'ate ta'e kana ba'a. Kanan fayyadamaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a kanniin waa'ee rifeensa kiyyaa waanan fayyadamu yeroo darbe ijoolleen kana fedhe nu hojjedhu waan naan jettaniifan jechuudha. Homaa amma immoo deebisee warroonni mana rifeensaa si jalaa kukkutee jechuu danda'u. Kaan jechuu danda'u waa baay'ee jechuu danda'u manni rifeensaa garuu ani kanaan duras fayyadameera. Rifeensa kiyya duraan kanaa miti argitanii jirtu. Muluun isaa gurraacha jechuudha. Irraa bade malee haga bakka kanaan fayyadameetoo jira jechuudha. Homaa uumana jalaan goone ani kana fayyadame kana dursaa dibaa
kana guutuu isaa hagaasii jechuudha dibee raawwadheen bakka inni fudhachuu dide baay'ee bakka qalamiin gurraachi jiru qalamiin kun furatu achiin booda immoo kana diba jechuudha maaliif fuuldura kana narraa biraawunii fuuldura kana deemu fuula kiyya wajjin kanarraa garuu baay'ee tokko narraa bareede kanaafan jechuudha kanan kana fayyadame isiniin jechuun jaaladha homaa tokko akka qabiisa abbaati malee waan nama jalaa ta'u tokkomtu jiru fayyadameen argechuudha karajjoota meeqati kanan fayyadamee homaa tokko argina achiin booda ani kanaanan maasaajii godha miiccee raawwadhee rifeensa qulqulluu irratti jechuudha kanan kana fayyadamu ashagamaa saatuun bannee kana wajjin nan bite akkuma ashagametti jira jechuudha banee isinitti argisiisa yeroo darbe banee isinitti argisiifne waan ta'eef baay'ee faayidaa arganii kanarratti miiccee hoggaan raawwadhe tursaa kanaanidha waa lamaan ashagamee jira jechuudha faarmaasiitti argattu iddoo suuqii gurguddaatti argachuu dandeessu jechuudha suuqiiwwan caalliseetitti hin argamu kan inni viitaaminiin kuni harka caalaa garuu faarmaasiidhaa bitamee ani garuu yeroo baay'ee faarmaasiirraa hin fayyadama waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha egaa kan irra baaseen sitti argisiisa fanii kanas akka tabalaashaan akkuma biyya alaa sanitti keessa galee jira jechuudha akkatti ishii akkatti baasee tanan akkatti baaseen asiin mismaariin isaa ta'u limoonis haa ta'u uree mataa kiyya guutumaan guututti keessatti dhangalaafadhe tokko miti kan nama ga'u baay'een dhangalaasa jechuudha baay'ee dhangalaaseen afuris haa ta'u shanis ana mataa kiyya garuu aga 8 minaamin dibachuu danda'a kan akkatti jechuudha firee kana dibadheen isaan maasaajii godheen achiin boodatti feetu firiizii gootee feetu mooyyuu quxuxurii dhooftee feetu akka amma jiru kanatti ta'e baay'ee rifeensa bareecha baay'ee rifeensa keessattuu rifeensi akka rifeensa kiyyaa biyya ormaatti jalaa tabalaashee baay'ee kana hundaayyuu akkaataa rifeensa bakka fe'anii jiraatan abbaarraa murteessa ani ofii kiyyaafin ofitti ilaala jechuudha maaliif yeroo jalqabaa gizeen deemu ani asin beeku biyya qorraa keessa hin deeme yeroo baay'een dubbadhaa kanarratti calliseetuma miccee hoonatti ho'ee deemeen bishaan ofirratti naqeen hidhaa utameetu manarraa dhume jechuudha rifeensa akkuma jiru amma ijoolleen garuu akkasiin gootu anis ergasii waan akkasiin goone jechuudha kanaanan deeffachaa jira warroonni rifeensi isin ciccitee farmii adda addaa fayyadamtanii rifeensi keessan isin jalaa tabalaasha'eetoo jiru duruma rifeensi keessan rifeensa bareedaa hoggaa ta'e bootaa isaatitti isin ni deebisa isiniin jechuun jaaladha agaa keemikaalawwan kaan warroonni hindii beeksisan san bitaniitu fayyadamtanii gaafa inni dhume immoo akka harca'u saniin barsiisanii isarra qilleensa kan sagalee jiru qilleensa kan laalutuyyuu asirra darbaa jira kanaafidha fayyadamtanii inni sun yeroo baay'ee viitaaminoonni hindiin beeksisan sun gizee isa addaan kutan rifeensi inni fide sun ni kufa jedhu kanaafuyyuu tiktook irratti ijoolleen keenyallee beeksisaa turan waan ta'aniif jechuudha kana garuu dhaabdullee rifeensi kee homaan ta'u isa kaleessaa sassii deebise waan ta'eefiyyuu kanas niin jechuun jaaladhaa viidiyoon tiyya guyyaa irraa viidiyoo sirriitti dheeressu warroonni jaalattan warroonni immoo nutti mul'annellee jettaniillee hoggaa jiraattan ta'e kun garuu kana qofaa miti keemikaalli isaa garaa keessaa kan viitaaminiin garaa isaa keessaa kan haa ta'u malee halluu adda addaatiin jira diimadhaan jira arungaadhaan jira adiidhaan jira wantoota adda addaa akkuma kana fakkaatullee ni jira akkasiin feesanitti bitachuu dandeessan kunis immoo kunuuti isinitti mul'achuu danda'a isin jechuun jaaladha kunis immoo sirriitti akka barreeffamni isaallee aaruudhamoo maali kunuuti nutti mul'anne akkanaan hin jenneefan isiniin jechuun jaaladha kana akkatti har'a rifeensa kiyya akka qopheessetoo jira jechuudha miiccachuun heda egaa kaawudoosheen dhufin viidiyoo kiyyallee xumuree jira miiccadhee yoo tarii natti mijachuu danda'a dadhabuu hin danda'u miiccadhee raawwadhe garuu haala inni irra jiru yeroo biraa isinitti argisiisa amma viidiyoo tiyya asirratti xumureeraa bakka isinitti nagaa naa ta'a baay'een